Eenyu abo? Poolis abani. Duuba maal barbaadde? Siyaasosiisuu barbaannaa bani ulaa. Garuu hajin nuti isin nama meeqa? Nuti nama lama. Bani. Eegasuu wajjumaan haasa'a. Way. Yaa ilma koo. Yoo manguddoo. Yeroon silaa lugaa daa'imumana fakkaataa maaliif akkana jeeqamta? Meena dhiisaa manguddoo garuu hanga yoomiiti? Maal taate? Maal taate yaa ilma koo? Lakki hujima mootummaa kanaatu sammuu na jeeqee bar. Si dinqisiisa. Gaafa Haayile Sillaaseen kufu abjuun arkeetiin jira. Gaafa Dargiilleen kufu abjuun arkeetiin jira. Gaafa yaadi kufoo nan garree? Yoom takkaan nu raffisanii? Maal taate guyyaa 4 guutuu mana hin baane mana ofi cuftee teessa maaltu si gale? Yaa boleeso mootummaan keenya kabajamaan qaaliin manaan bahinaa jee jira sanaafin ulaa cufadhee guyyaa 4 guutuu mana keessa jira bar. Biitii mootummaa maal qabdi qilleensaan bulu jirti. Gabbayee hoddu ofirraa deddeemi akka feetetti qilleensa fudhadhu. Dubbiin akkasii? Eegaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa kan biyya keessaa fi alaa jirtan nageenya keenya kan jaalalaa isin haa ga'u jenna. Akkuma beekamutti gaa kun kan hordofaa jirtan qophii bohaartiiti. Torbanitti al tokko qophaa'ee raadiyoo Daandii Haqaa irraa isiniif dabru. Egaa dhaggeeffattoota keenya nu eegaa turtanii nuti illee waan qabnu qopheeffanneetiin dhufneetiin jirra. Sagantaa tanaa gaggeessaa kan isin waliin turu an Iiduu Alii Musaati. Anis Awwii Khadir Galatuuti. Akkasumas gaggeessa teeknikaa Hamzaa Booranaa waliin ta'uudhaan sagantaan kun kan isiniif dabru. Dhaggeeffattoota keenya qophii bohaartii tana wajjin bohaaraan wajjin bashannanaa akka turtan abdii qabna. Kanaafuu gaa shaa jechaa hanga dhuma sagantaa teenyaa nu waliin turan afeerraa teenyaa. Wanta walii hawwinu nu haa baraaru jenna isin haa baraaru maal? Irraa nu haa baraaru waan takka waan nama miidhaatii jira. Sanirraa nu haa baraaru itti manguddoon teenya dur gaafa baadiyyaa jiru waan dhageenyerra. Akkasuma gaa. Barataa barsiisaa arrabsu wallaalaa hayyuu gorsu. Buqqee dhagaa cabsu haadha ilmoo hamattu soba dhugaa caaltu. Kaayyoo malee jiraachuu eenyummaa ofii dagachuu. Qomoo caala alagaa abdachuu daba namarratti hojjechuu. Haqa namaa dabsuu hangafa ofii arrabsuu. Ofiin of xiqqeessuu yookiin of salphisuu arrabaan dhadhaa baqsuu. Bahanii karatti hafuu sobaan of afuufuu. Oduu olii gad oofuu beekanii wallaaluu diina tajaajiluu. Dubbii waliin sakaaluu diina ofii wallaaluu. Faayidaa malee utaaluu diina ofitti gaaluu. Argatanii dhabuu yakka malee hidhamuu. Manguddoon abaaramuu saba ofiin jibbamuu. Jaalatanii dhabuu sobaan nama falmuu. Bakka gadheetti argamuu araada badaan qabamuu. Alagaan dhiitamuu yookaan gabroomuu. Cubbuudhaan duroomuu. Firaan dararamuu irraa nu haa baraaru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa irraa muga odeeffannoo takka isinii kennina. Odeeffannoon kun egaa waa'ee fayyaatiin wal qabateeti. Hayyoonni waan kana keessatti gadi fageenyaan beekumsa qaban jechuudha. Hawaasallee tajaajiluudhaan gama miidiyaatiin illee barruudhaan illee akka hawaasni fayyaa ofii eeggatu jechuudha. Carraaqqii guddaadha kan godhaa jiranii. Egaa fayyaan faaya jedhanii miree egaa fayyaa ofii eeggachuu waa hunda dura. Kanaafuu fayyaa teenya haa eeggannu irratti gaa waan takka information olii dabarsine jechuudha nuti illee gama qophii bohaartii Toora Facebook irraa arganne walii Dr. Nuruddin Luke yeroo baay'ee gaa barruudhaan hawaasa hedduu tajaajila. Mee barruu isaa tanarraa waan takka isinii himna jechuudha. Gaa odeeffannoon kun immoo waa'ee smartphone wal qabate ifni mobaayilaa fi meeshaalee elektirooniksii keenya irraa ifu qaama ija keenya reetina kan jedhamu miidha. Guyyatti sa'a hedduu fi ifa kanaaf yoo of saaxille keessattuu galgala yookiin yeroo dukkana turtii yeroo dheeraan booda iji keenya waan nu fuuldura jiru akka qulqulleeffatee hin argine godha jechuudha. Guyyatti sa'a dheeraaf ifa kana saaxiluun turtii yeroo dheeraa booda mooraa ijaatiif nama saaxiluu danda'a jedhamee shakkama. Kun garuu waan hin qulqulloofnes ni jira. Haga ammaatti illee qoratamaa jira jedhama. Odeeffannoon garaagaraa. Akkasuma ifni kun sammuun keenya hormoonii yeroo hirriba maddisiisu kan meelaatooniin jedhamu haalaan akka hin maddisiifne godha. Kun ammoo hirriba keenya irratti miidhaa qaba. Hirriba gahaa argachuu dhabuun ammoo rakkina fayyaa birootiif nama saaxila. Kanaaf sa'a rafuuf deemnutti fayyadamuu dhabuun gaarii ta'a jechuudha. Hormooniin meelaatooniin jennuun kun carraa kaansarii
kaanserii tokko tokkoon qabamu gadi buusa. Hanqinni hormoonii kanaa ammoo carraa kaanserii tokko tokko yookaan harma fi piroosteetiifaan qabamuu ol kaasuu danda'a. Akka qorannoon tokko tokko mul'isutti hirriba gahaa argachuu dhabuunis carraa kaanserii hubamuu ol kaasa. Akkasuma yeroo dheeraa fi ifa kanaaf saaxiluun hanqina hirribaa wajjin wal qabatee fayyaa sammuu keenya muukuu fi dipershin saaxiluu danda'edha. Egaa odeeffannoo doktor kanaa isin biraan geenyee akka isinillee irraa fayyadamtan abdii. Egaa sagantaa itti aanutti isin dabarsina. Doktor Nuraddiin haa galatoomanii jenna.